Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataatirraa sagantaa keenya gumaataa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa gumaataa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyallee obbo Abdii Badhaadhatii fi Aadde Margituu Maammaa qindeessitoota koree yuubota Oromooti. Kanaaf isaan hojii gaafii deebii taasifnaa dhimma qophii yuubotaa irratti. Kanaaf daawwattoota keenya haga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Abdii Aadde Margituu baga yaamicha Oromiyaa Freedom Mediaan isinii taasise kabajanii gara Oromiyaa Freedom Media dhuftan isiniin jenna. Galatooma waan nu affeertaniif. Egaa namni hawaasa ofiitii waa hojjetu nama gatii hawaasaa hojiin hawaasaa gama ulfaatu beekutu beekaa. Aadde Margituulleen community keenya ka deemu jechuun dandeenya magaala keenyatti akkasumas obbo Abdiilleen bakka jirtanitti hawaasarraa akka nafne odeeffannoo qabna. Obbo Abdii yaanni galateeffannaa yuubota Oromoo kun maalirraa madde? Ka'umsi isaa maali? Hedduu galatoomaa hiree kana nuu kennitanii atillee obbo Buleessi keenya Abdallaan carraa kana nuu kennuu keetii fi fayyaa ta'e jecha maaliif barbaachisee kan jedhu gaaffii bareedaa fi gaaffii bu'uuraati. Namni tokko gaafa manaa ba'uu bakka dhaquu hin beeku taanaani bakka waan godhu sanayyuu hin beeku jechaadha. Nutillee maaliif kaane maaltu sin kakaasee akkamitti ka'ame kan jedhu akkuma beektanii Oromiyaan waggaa 150 olitti har'a kan lakkaa'amu. Garboonfataa adda addaa nurratti darbaa jiru kana keessatti keessaayyuu baroota 60moota 70moota keessatti manguddoonni teenya har'a yuuboota jennu kun booda bal'isnaan ibsuu yaalla. Bara dukkanaa sana keessatti ifa ta'uudhaan gufuun ifa isaanii ta'eetu nuti Oromoodha isa jedhu sana mirkaneeffatanii bahaa kaabaa kibbaa lixaa otoo waliin daangessine Oromiyaaf Oromoof Oromiyaa fi oolmaa oolan kanaaf maal gochuu qabna kan jennu namoonni muraasni hawaasa Oromoo idil addunyaa bara 2020 irratti ijaarame jalatti wanti ta'uu qabu keessaa tokko manguddoota keenya har'a kaleessa aarsaa kaffalanii har'a maqaa isaaniillee namni hin yaadanne yaadatamuu qabu. Kanammoo maal gochuu dandeenya? Otoo biyya qabaanne Oromiyaan biyya taate qaama dubbiin kunuunsa manguddootaatu jiraate waan kana godha. Nuti immoo warri biyya hambaa jirru kun yoo waan guddaallee dadhabne jecha galatoomaa yoo jenne otoo fayyaa otoo isaan lubbuudhaan jiranii gaafa isaan biyya lafaarraa deeman qabaanu gadhiisaarra otoo lubbuudhaan jiranii waan hojjettaniif waan ifanuu taatanii fi galatoomaa kan jedhurraanii eegale kuni marsaa sadaffaatii barana kanuma jedhee yoon dhaabee bakkaafetti margeen itti deebiti bal'inaan garuu qabiyyee maqaasaas kaasnee dubbachuu dandeenya fayyaa ta'e. Galatooma obbo Abdii mee Aadde Margituu yaada obbo Abdiin kaasan kana irratti wanni dabaltan yoo jiraate akkasumas isinillee maaltu isin kakaase waan kana qopheessuuf? Abdalla duraan dursee Oromiyaa Freedom Media kana baay'ee galateeffadha. Kunin bara sadaffaadha waggoota lamaan darbanillee sagantaa kan kee irratti nu affeerteerta galatoomisiin jechuu barbaada. Barbaachisummaan isaa baay'ee dubattaafneeyyu osoo baroota dheeraa dura jalqabneetu gaarii ture garuu ammallee ganna sadaffaa keessa jirra. Manguddoonni keenya afaanuma amma dubbannu afaan Oromoo kanallee taate wannoota adda addaa gaafa durii san osoo isaan bilisaan akka amma dubbannu kana hin dubbanne warra achitti waan hedduu keessa darbee
ifa kanatti gannu baasan dukkana san keessaa ifatti nu baasanii jechuudha. Dhugamaanuu galatoomuu qabanii abbootiin kennaa. Abbootiin kennaa waan adda addaa hojjetanii as nu geessaniiran. Osoo lubbuun jiranii galatoomaa jennee waamnee isaanitti hin xiqqaata galatoomaan tun waanuma xiqqoo goonaa garuu isaan immoo baay'ee gammadu. Bara duraanii Washington DC'tti goonee 2023 Septemberii 30tti goone. Yeroo san dhugamaan isinin ja'a namoonni dhufanii manguddoon ol arganiyyuu akka malee gammadan. Isinummaanuu nu yaadachuu keessanii jedhan. Isaanillee wal arganii walitti booyanii kun hunduu barbaachisummaa isaatii fi maaliif akka nuti jalqabne yeroo teenneetiin isaan ilaallu dhugaa gammachuu guddaan nu dhagahame. Akka koreetitti manguddoon tun walitti dhufanii bara dheeraa warri waliin agarree wal arganii waliin nyaatanii gammadanii guyyoota muraasaadhaaf wal arganii achi adda galanii jechuudha. Kanaafi dhugaa manguddoota kennaa haga dandeenyetti bakkuma jirrutti galatoomaa osoo lubbuun jiran osoo isaan hin dadhabin galatoomaa jechuun barbaachisaadha. Galatoom. Galatoomii addee Margituu yaada bal'aa keessa deemtanii nu kaaftanii isinuyyuu galatooma waan uummanni dagate waan hawaasni dagate kaaftanii hawaasa keenya gatii uummata keenyaa kafale galateeffannaaf. Wama kanaayyuu hundeessuu keessaniif hedduu galatooma nullee akka miidiyaa keenyatti isin galateeffannaa maaliif jennaan carraan keessanillee boru waan kana ta'eef namni hunduu hawaasa ofiitii waa dalaguuf gatii hawaasa biraa argachuu qaba jennee amannaa. Mee itti aanee obbo Abdii gama keessan deebi'aa. Sagantaan kun haala kamiin qophaa'e? Sagantaan kun haala ittiin inni qophaa'e akka nama dhuunfaa nuti gareen kun hawaasota adda addaa irraa walitti dhufnee naannoo Oromiyaa wal fakkaatuun otoo wanti tokko nu daangessiin kan walitti dhufnee waan kana gochuun nu dirqisiise Oromummaadha. Kanaaf isarra dhaabbanneetu maal gochuu qabna kan jedhu koreen kun maqaa hawaasa Oromoo idil addunyaatiin kennaa kennuu qaba. Kennaan kun kennaa dhuunfaa miti. Kennaan kun kennaa ummatichaaf ummata isaan kaleessa tajaajilantu galatoomaa jedha. Nuti garuu akka koreetti fedhiidhaanii kan hawaasa warra gaggeessan kana gaafannee maqaa hawaasa Oromoo idil addunyaatiin eeyyama isaaniitiin marsaa sadaffaa kennaa jirra. Kan kenninuuf immoo ummata isaan keessaa bahan akkuma Margeen jette ummanni kun nama isaan gaafatu hin qabani. Waggoota 40 fi warra wal hin argineetu wal arge. Kana caala kan nama gammachiisu hin jiru. Fayyina qorqalbii isaaniitii fi bakka itti biyya baqaa kana keessaayyuu dhaqan guyyaa gaaf tokko otoo hin bahin yeroo waggaa 30-40 booda wal argan jiraachuu isaanii ati jirtaadha. Ani bara waan jirtuyyuu natti hin fakkaanne kana jedhu kanatu sammuu keenyas waan tuqeef koreen kunillee kanarratti dhaabbateetu dhaabbinni isaa qulqullumminaan namoota gahee sadarkaa biyyoolessaatti bara dukkanaa sana keessa Oromiyaa guutuurraa waa'ee karaa aadaa, karaa qabsoo hidhannoo, karaa qabsoo nagaa, waa'ee hawaasummaa keessattuu immoo dubartoonni bara sana keessatti lakkoofsaan xiqqaa ta'aniyyuu qabsoo Oromoodhaaf gumaacha isaan godhan. Garii isaanii dhala isaanii mana hidhaatti kan dahantu kan ammallee umurii guutuu ijoolleen isaaniillee isaan kana yaadachuun waan isaan hojjetan sana baasnee uummataa ibsuu kanadha. Kaka'umsi keenya kan nu kakaases akka nuti goonuuf kan nu godhe hamileelli nuu kenne dhugaa sa'uudhaa fi akkuma Margeen jette galata guddaa qabdu. Warri akka keessaniitti kutannoof murannoodhaan wanti kun kiyya jedhee fi namoota dhuunfaa hawaasni hanga tokko nu gargaaraa jira. Keessattuu immoo barana hawaasni Siyaatil
akka haa gaariitti simannaa ho'aadhaan qophaa'aa akka jiran gaafa isaan nu ibsan kan kaleessaa caala hamilee guddaa nuu kenne har'allee itti jirra borullee wanti kun bara baraan itti fufuu akka danda'u dhaloota amma jiru kunillee fudhatee akka deemu asumarraan dhaabbachuu barbaannaa galatoome. Galatooma obbo Abdii mee adde Margitu waan obbo Abdiin kaasan kana wanti itti dabaltan yoo jiraate akkasumas keessattuu waan kana qopheessuuf hin ulfaata. Agam Oromoon isin cinaa dhaabbataa jira wanni kunuu kiyya jedhee dabareen kun nama hunda bira akka gayu hubatee hagam Oromoon isin gargaaraa jira. Eessaa waa gargaarsa kanallee argattu? Achumaan itti dabalaa asirratti. Gaaffii gaariidha. Akkuma beekamu obbo Abdiin illee jedhaniiru namoonni hagoo tokko walitti dhufnee warri quqama kana qabutu jalqabe maallaqallee hin qabnu. Garuu communitiin akka nu gargaaru gaggaafanneerra namoonni nu bira dhaabbatanillee jiru isaanillee asumaanuu haa galatoomanii. Kabarana ammoo diqqoo adda ka godhu obbo Abdiinuu jedhanii dubartoonni magaalaa Siyaatilee haa galatoomanii guyyaa sanii dhandhee isaan simannaa manguddoota magaalaa keenya dhufanii jedhanii waan adda addaa qopheessanii manguddoota kanaa galatoomaa nu duukaa jechuuf akka qophiirra jiranii asumaanuu si beeksisuu barbaada. Dhugamaanuu dubartoonni manguddoo kanaa fi kana godhaa jettaniiti walgeettiin waliin taa'aa turtanii maqaa koree kennaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Dubartoota Siyaatilee asumaanuu galatoomaa jechuu barbaada. Ka hafe obbo Abdiin itti haa dabalanii. Mee gaaffii keenya itti aanutti yoo jennu galatoomi adde Marge dhugaa ati gatiin uummata Siyaatil biraa qabdu ka beekutu beeka yoo hundaayyuu dhugaa namaa namni hin galchu nama dhugaa namaa galcheetu dhugaa rabbillee beeka bakka communitiin hin jirrettillee abbaa keetis akkuma community ta'etillee community hawaasa magaalaa Siyaatil taatee itti fufaa jirta. Mee obbo Abdii ulaagaan sagantaan kun yuubota ittiin badhaasan maal fa'a? Gaarii ulaagaan nuti ittiin galateeffannu tokkoffaa qabiyyee maqaarraan sii ka'a yuuba nama yuuba bayetu galateeffatama. Yuuba yoo jennu namni sirna gadaa keessatti waggaa 65 olitti yuubamu nama hojii dhaabbataa yookaan siyaasaa har'aa deemaa jiru hin hoogganne nama yoo maaliif akkas ta'e yoo jettanii nama hojiirra jiru hin jabeessuudha malee galateeffachuun hin barbaachisu. Akka inni hojii isaatti jabaatu akka hamilee inni horatu itti godhuu waan ta'eef manguddoota teenya yuboomanidha jechaadha. Isaan kana keessattis immoo wanti nuti ilaallu hojiin isaanii sadarkaa biyyoolessa Oromiyaatti bara dukkanaa bara teekinooloojiin hin jirre bara gariin isaanii waraqaa nyaatanii gariin isaanii guyyaa ji'a 2 ji'a 3 deemanii walitti dhufanii Oromoo kana daangaa Oromiyaa sararan alaabaa aasxaa sararan kana isaaniitu galateeffamuu jechaadha. Kan biraa manguddoonni umuriin isaanii 60 hin geenye yoo sababa fayyaatiin hubannoo keessa galchinee har'a isaan otoo jiranii galatoomaa jechuu koree ulaagaa keenya keessaa tokkodha. Kan biraa ulaagaan keenya siyaasa amantii hin daangessu. Nama oolmaa Oromoof Oromiyaa oole alagaallee firoota alagaa bara 2023 namoota manguddoota keenya nuuf fira ta'anii alagaa fira nuu ta'ellee galateeffanne. Maaliif Oromiyaadhaaf oolmaa oolani nuuf oolmaa oolani. Kanaaf manguddoota keenya
soorama bahan manguddoota teenya umuriin isaanii iyyuu boome isaan kana ulaagaan kan biraan qabnu daangaa irraa daangaatti Oromiyaa guutuu kan bareedu kan fakkaatu namoota hojii isaanii dinqisiifannu kan biraa isaaniif galata galchuu qofaa ta'uu hin taane dhaloota amma qabsootti jiru dhaloota har'a biyyummaa abbaa biyyummaa isaatiif falmataa jiruuf fakkeenya warra ta'an akka isaan fakkeenyas ta'anii dhalataan amma qabsootti jiru kunis immoo fakkii isaanii gaarii sana fudhatee abbaa biyyummaa isaatiif akka dhaabbatu of tummina qulqullumina akka qabaatudha kanadha fakkeenya isaan irraa baranne kan biraa kan ulaagaan jiru seenaa kaleessa sobaa nutti himan sana abbootiin keenya akka nutti himan waan keessa darban jiruuf jireenya keessatti dhadhaaman jireenya mana hidhaa haa ta'u jireenya qabsoo haa ta'u kana ulaagaa kana guutan namoota akkasiiti kan galatoomaa jennuufi jechaadha lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha humna keenya nu daangessaa akkuma duraan margeen jettee namu irra caala koree kanadha kan kiisii keessaa baasee yeroo isaas waa godhee gochaa jiru inta namanna ummanni keenya caalaan itti bobba'a keessaa yoo akka hawaasni ani keessa jiru baroota lamaan akka gaariitti nu gargaaran Northern California Washington Seattle waggoota sadanuu ammammoo mana isaaniitti illee ammallee irra deebinee galatoomaa jechuun barbaanna ulaagaan gabaabaan Oromummaa fi Oromiyaa oolmaa kaleessa oolanii kanuman jedhaa galatoome. Galatooma obbo Abdii mee marge asirratti wanta itti dabaltoo jiraate akkasumallee waan tokko hojjechuuf hin ulfaata. Mee haalli calallii keessanii akkamitti ta'a? Akkamitti wal geettanii calaluu dandeettan? Achumaan kanallee itti dabale margitu waan isaan kaasan kanarratti. Akkuma obbo Abdiin jedhanii argitee nama dhiba kamiin dhiistee kamiin akka gumaacha kanaaf dhiyeessitu namoonni hedduun maqaan isaanii nuuf kennameera bara duraanillee akkasumatti mee namni kun bara dhufu yoo eeguu danda'e yookaan nama kanatu diqqoo dhibameera nama kana dura aansinaa waan jedhamu waan akkasii goone achuma irratti immoo yeroo tokko tokko akkuma aadaa ta'eeti manguddoo yoo jedhanii warruma dhiiraa callaa se'anii dubartoonni illee jiranii manguddoonni gumaacha kana argatanii galatoomaa jennee kennine kanaafuu akkamitti calallii kana gootan wanni jettee fi hedduu nama dhiba akkuma siin jedhetti maaliif kamiin dhiisnee kamiin goonaa amma bara darbee manguddoota biyyarraa dhufuu hin dandeenye sagantaan achumatti akka ta'u goone achitti geggeeffame bara duraanii biyyumarraa dhufanii Euroopirraa Kaanaadaarraa biyyuma addunyaarraa dhufan ammallee akkasumatti bakkuma danda'ametti yookaan achumatti haa godhamuu fi jennee waan akkasiillee hojjechaa jirra. Kanaaf hedduu nama dhibaa maaliif yuboonni kenna hedduudha tokko dhiisnee tokko galatoomii jechuun illee baay'ee nama dhibaa nutillee akkuma jenne maallaqaa fi waan adda addaa gargaarsa waan hin qabnee fi sunillee rakkoo waan ta'eef namoota hedduu ka barbaannu ka fiduu barbaannu jalaa dhiisaati namoota diqqoo dhikkuffataa jiranii yookaan waan adda addaa ilaallee sanniin dura aansinee jechuudha. Galatoomi addee marge kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiin sagantaa keenya gumaataa irratti obbo Abdii Badhaadhaa fi addee margituu maammaa hojii godhu akkuma itti fufetti jira hagadhuma sagantaa keenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Waa'ee calallii nuti nama muraasa beekna keessaayyuu namoota miidiyaan irratti bobbaane namoonni baay'ee beekuu dhiisuu danda'u. Maal goone hawaasota kanaafidha. Hawaasa Global Oromo Community kan jedhu waldaa hawaasa Oromoo idila addunyaatiin tamsaasnee akka namni calalliidhaan waan ulaagaa lafa kaawwanne duraan dubbanne sana guutan nu ergaa jenne
namni tokko umuriin isaa waggaa 65 ol ta'uu qaba yoo fayyaan daangesse malee. Lama nama hojii dhaaba siyaasaas haa ta'u karaa waan adda addaa irratti hojii hojjetaa jiru hin ilaallatu. Maaliif har'a yoo galateeffanne boru komachuun nu rakkisa. Kanaafuu namoota soorama ba'anidha. Calalliin kun immoo eenyudha bara lammaffaatii bara sadaffaa kana keessattuu warra waayilootan isaanii bara darbe waggoota lamaan darban kana galateeffannee isaanitti illee xalayaa ergachuudhaan hawaasa irratti daballee jechaadha. Isaan illee nu eerani. Yeroo nu eerani umurii isaaniis haala jireenya isaaniis kana hundumaa nu eeraniitu nuti sanarra dhaabbannee koreetu jira. Koree calallii, koree ulaagaa kan jedhamu. Koreen ulaagaa kun calalleetu hunda waan ulaagaa lafa kaa'ame kana nama guute gara koree waliigalaatti fida jechaadha. Yeroo koree waliigalaatti fidu dubbeen qoratamee haalli itti jiru sun humni keenya ammam danda'aadha. Bara duraa gara 40 goone bara lammaffaa 28tti gadi buusne maaliif humna keenyatu murteessaadha. Akkuma dura margeen jette manguddoonni kun calallii keessatti gaafa galchinu waa'ee fayyaa isaanii akkuma jenne ilaallee waa'ee umurii isaanii ilaallee isa sanarraanii dabareedhaan gochaatti jirra. Yoo uummanni Oromoo bal'aan waan kana caalaatti guddisuu barbaadani waan kana kan biraa hawaasatti banaa goone mana keessan dhufne waan nurraa gaafattan waan qulqulleeffattan illee akka qulqulleeffattan kan jedhu calallii kanaa fi uummataa banaa goonee jirra. Garuu waamichi keenya tarii akkaataatti nuti waamnetu ifan taane ta'a. Baay'een hawaasaas haala amma jiruuni fedhiin jiraatuyyuu qophii gadi buunee waan yaadne sana gochuu hin dandeenye. Garuu qindoomina koree ulaagaa sanatu calallii sanaan fidee koree kanatti dhiyeessa. Koree sana booda immoo abbaadhumayyuu galateeffannu sana sirnaan itti ergineetu deebii isaaniirraa eeyyama isaaniitirraanii galateeffannaa jechaadha. Akkasitti deema ulaagaan keenya calalliin keenyallee. Toowaa tokko hin baabsiin namootaas keessaa harka 99 tokko isaaniiyyuu hin beeknu warri koreen kun. Kan beeknu hojii isaaniitiin yeroo duraatiif qaamaan gaaf tokko argina. Isaanillee nun beekani nutillee isaan hin beeknu. Garuu namoonni kun waan itti amanan waan kaleessa godhan waan hojjetan sana waan nu amananiif seenaa isaaniillee nuu kennanii nutillee isaan galateeffannee akkasitti adda baanaa jechuu barbaadeen galatoome buleessa kee. Galatooma obbo Abdii mee asumaan gaafii itti aanutti sin dabarsa. Fakkeenyaaf yoo jennu koorniyaadhaan yookaan saalaan onni adda baaftan jira moo baay'inaan dhiiruma qofa irratti xiyyeeffattan kan hoo akkamitti ilaaltan mee asirratti yaada yoo nuu kennitan? Hedduu galatoome. Maqumti isaayyuu yuboota. Garuu nam tokkeedhaan kan kennamu. Nama tokkotu gareen otoo hin taane hojiin ati hojjette sanatu madaalamee kennama. Kanaaf dhiiraaf dhalaa otoo hin taane yuboota keenya keessatti dubartootatu jiru, dhiirotatu jiru. Daangaa irraa daangaatti Oromoo waan qabu sana godha malee lakki maaliif qabsoo keessatti sagaa akkuma beektanii irra caalaa warra manguddoota dhiiraatti kan godhan. Garuu warri dubartootaa baranas ta'ee bara darbees ta'ee isa duraas ta'ee amma jiran hambaa jirtu walitti qabne akkuma siin jedhe nuti daataa beeziin qabnu akka sabaattu kan keessaa puul goonee baafannee goonu. Garuu karaa nama namaatiin iyyaafachuudhaan keessumaayyuu shamarran yookaan dubartoota haadhotii teenya warra kaleessa aarsaa guddaa baasan sana argachuun baay'ee jabaadha. Garuu warra arganne immoo amma dandeenyetti dursayyuu kan laachuufii qabnu isaani. Maaliif sagaleen isaanii hin dhaga'amu, namnillee isaan beeku hin jiru. Amma fakkeenyaaf kan baranaan yeroo duraatti maqaa isaanii kanan dhaga'ee hin qaban. Hanga tokko hin beekna jenna garuu baay'ee hin beeknu. So kanadha. Kanaaf keessaayyuu warri miidiyaa akka keessanii gargaarsa guddaa kan barbaannu warreen akkasitti dhokatamanii jiran. Amma
barreen gaddaa warra galateeffanne keessaa kan otoo galateeffachuudhaaf karaarra jirru warra dadhabantu jiru. Kun garaa nu nyaata. Maaliif wallaalummaarraa kan ka'e hin beeknu eessa akka jiraatan yoo akkas ta'e adda darbee booda kan dhageenyu akkasitti keessaayyuu manguddoota keenya warra dubartootaa irratti otoo carraansaa jiraate bal'inaan hojjenne nutti tola. Garuu saala lamaanuutiin yuboota lamaanuu kan yuboomanii kanadha. Maqaan isaa immoo yuuba yoo jennu egaan beeku warri keessumaa sirna gadaa beekan nu sirreessuu danda'u. Nuti garuu akkasitti fudhannee jechuu barbaadeni. Galatooma. Galatooma obbo Abdii. Mee margi asirratti wanti dabaltu yoo jiraate waan obbo Abdiin kaasan kanarratti. Yaa galatoomi. Sitti mul'isuu fi kunini kabara duraaniiti. Actually kabara darbeeti. So yoo laaltu namni hunduu adda. Sheeka jira, paasterii jira, dubartii jirti, manguddoota jiranii. So seenaan isaaniillee akkasitti barreeffamee keessatti namni bitatullee bitataa jechuudha. Amma kabara duraanii yoo laaltee hedduudha namni. So maal jechuu barbaade seenaan isaaniillee akka gaarii barreeffama. Waan isaan godhanii namnillee bitatee qara'uu danda'a. Akkuma obbo Abdiin jedhee namootuma hedduutu keessa jira. So baranallee seenaan isaanii akkasitti barraa'ee hin qophaa'a. Kanaafuu kanumatti dabaluu barbaada. Namoonni dhufuullee hin dandeenye seenaa matsaafa kanaa argattanii bitachuu hin dandeettanii. Galatooma. Hedduu galatooma waan jennu kabajamtoota daawwattoota keenyaa koreen qindeessitoota badhaasa warra yuuboota irratti dalagan kun dadhabbii yeroo isaanii kennanii tumsa hawaasa keenya barbaadu. Hawaasni keenyallee qaama kana bira dhaabatee deeggarsa isaan barbaachisan kama kamiiniyyuu akka bira dhaabatu waan jedhu kana dhaamsa dabarfannaa nullee gara Oromiyaa Freedom Mediaatiin gaafiin kiyya kadhumaa mee iddoon qophii eessaa haalli qophii maal fakkaata bara kana akka magaalaa Siyaatil ta'e hin beekama. Kana qunnamtiin keessan akkam fakkaata hawaasa magaalaa kana jiru wajjin mee kana margee ati bal'isi ibsi ndeen obbo Abdiin yaada irratti kennanii. Hayyee galatoomii boodarra filaayeriin hin jira adreesicha guututti kan mul'isu arguu deemtanii kabaranaa ka ta'u Siyaatilitti South Park Churchii Oromootitti ta'a. Sagantichillee akkuma duraan je'ee tabaranaa diqqoo addaadha. August 2 osoo osfaanaan closingii isaanii seermooniin goone ganamarraa jalqabne gara sa'aatii 10 irraa haga sa'aatii 3-4 kubbaan gara galgalaa waan jalqabuu fi achumaanuu namoonni dhufuu barbaaddanii as flyerichi as jira Oromo Church South Park ka jiru namni Oromoo hedduun hin beekaa bara dheeraa fi churchii ummata Oromoo tajaajilaa ture. Achitti ta'a siin jechoo fi galatoom. Obbo Abdii wanti irratti dabaltan jira? Baay'ee galatooma ammallee irra deebinee galatooma jecha hawaasni keenya tokko kan sababuma wasfaanaa irratti gooneyyuu tokko maalii ummanni keenya bakka adda addaarraa dhufnees manguddoota keenya kana dhufnee galatoomaa jennu nuti badhaasa tokko hin qabnu. Badhaasa kenninus hin qabnu. Waan isaanii malu waan dandeenyus hin jiru dhugaa walitti himna yoo ta'e. Garuu galatoomaan waan guddaadhaan biratti isaanillee galata sana fudhachuuf galata sana ummata Oromoo ummata kaleessa isaan qabsaan irraa fudhachuun itti boonaniit nutillee itti boonna. Kanaaf ummanni keenya osfaanaadhaaf bakka adda addaarraa dhuftan carraa kana argattanii sanbadduraa hagayya 2 yookaan Saturday August 2 sa'aatii 10tti bakka flyeriin amma ergamu kanarratti
nu argamtanii waan guddaa sinirraan barbaannu dadhabbii guddaa sin qabdanii dhuftanii abbootii keessan haadhotii teessan kaleessa hiree sinii kennanii biyya ambaa kanatti baanee maatii keenya ijoollee keenya nagaan guddifannu sababa isaaniitiin. Isaaniin immoo dhufnee jecha galatoomaa waliin dhaabbannee ba'aan guddaan umurii isaanii guutuu otoo maatii isaanii jaalatanii kan Oromootu caala jechuudhaan otoo baratanii dantaa isaaniin tifkatiin dantaa uummata Oromoo tiksanii har'a hiree isaaniitiin aniif isin har'a miidiyaan kun dhaloonni kun kan ittiin har'a boonnee onnee keenya qabannee eenyummaa keenyaan boonnu sababa isaaniitiin. Kanaaf hawaasni Siyaatil iyya dabarsa koottaa manguddoota keenya kanaaf galatoomaa haa jennu waliin. Isaan waan tokko nurraan barbaadan galeessa qabsoo kan galan Oromoo irraa galata barbaannaa eenyu irraa galata barbaannaa miti kan jedhan dirqama lammummaa qabu dirqama isaan bahaniin daangaa Oromiyaa sararanii afaaniif aadaa duudhaan nu deebisanii nuti immoo guyyaa sa'aatii 2 dhufnee isaaniin galatoomaa jechuun dirqama guddaa natti hin fakkaatu. Kanaafuu hundi keessanuu akkatti achitti nu argamtan kabajaan maqaa koree qindeessituu beekamtii yuboota Oromootiin isin affeerra akkasumas hawaasni Siyaatil kabaja guddaadhaan nu simattanii warri hawaasaas dubartoonnis lakki otoo nuti jirru keessummaan akkamitti akka rakkoo keessan kana ni beekna nutu fudhata nutu isaan keessaa bahe jettanii warri nu waliin dhaabbattan jechuun ofii waliin dhaabbachuu jechuun waa'ee keenya jechuudha malee koree kana jechuu koo miti. Waliin dhaabbannee manguddoota keenya kanan galateeffannaa warri jettan galata argadhaa. Waan siniin deebisu Oromoon kan hin qabu galatoomaadha. Isinillee galatooma guyyaa sanaan yeroon gabaabaadha. Yeroodhaan dhuftanii akka manguddoota keenya waliin kabajnu hawaasnis naannoo sanaas ta'ee naannoo biraarraa dhuftan akkatti wal arginu jedha. Galatooma kanuma affeerraan keenya. Hedduu galatooma isinillee egaa dhiyaatanii gaaffii deebii bareedaa kana dhimma yuboota Oromoo irratti yaada keessan bal'aa ibsachuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Nu gaaffii kenna xumurree jirra. Yaadni hafe jettan yoo dabaltan jiraate carraa dhumaa isiniif kennina. Itti fiimin arge booda kennu. Wanni hafe hin jiru garuu Programii sagantaa hedduutu jira guyyaa sanitti. Sagantaan guddaan baay'ee jaalatamaa ta'ee manguddoonni tunniini waan hojjetanii fi galatoomaa jenne achi booddee immoo ijoolleen xixiqqoon lafaa dhufaartu kaasfatti dhalatanii jiru seenaa isaanii dhaga'anii achi immoo nutillee waan isin hojjettanii isinirraa fuunee itti fufnaa waan jedhu torchii wayii hojjenneet isaan jilbiiffatanii manguddoo irraa fuudhanii akka seenaa gaarii hojjetan san ijoolleen teennallee irraa fudhattee akka itti darbitu waan barsiisu sagantaa san keessa jira. Maatiin illee ijoollee qabatanii dhufanii maaliif kuniin baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen yoo beekte aadaa manguddoon akkana seenaa akkana akka qabanii jiru jedhanitti arguun isaaniitiifuu ijoolleef gaariidha jedha. Kanumatti dabaluu fi Abdalla Galatoomii ulfaadhu. Galatooma Obbo Abdii wanti dabala yoo jiraate. Kanuma tokkoffaa hedduu galatooma isin galateeffachuu barbaanna. Miidiyaan kun miidiyaa uummataati. Uummata tajaajiluu kan caale hin jiru. Baga isinillee dhalattanii uummata keessan tajaajiluudhaaf hiree kan argattani. Nama carroomeetu uummata isaa tajaajila. Nama hiree argateetu uummata isaa tajaajila. Kana caala guddadhaa bal'adhaan jedha. Guyyaa sanallee akka nurraan hafne. Akka dhuftanii calqaba amma dhumaatti nu waliin teessanii manguddoota keenyallee waan isaan jedhanillee nu dabarsitan abdii guddaa qabna. Miidiyoonni gara biraallee carraa kanaan argattanii isinillee dhuftan. Maaliif
maatiin keessan ijoollee keessan maatiin qabattanii uffata aadaa uffattanii manguddoota keenyaaf galatoomaa jechuudhaan yoo dandeenye baay'ee nutti tola. Akka nurraa nafne hundumtuu hiree argate kanaanii tarimaa warri har'a jiran gaaf sana achi gahanii manguddoo kana toon argin galan quuqama akka ittiin taane seenaa akka ittiin taane ammallee irra deebinee affeerraa goonaa isinillee achitti wal agarraa horaa bulaa liibanaa fayyaa ta'an jedha. Egaa galatooma isiniin jenna nullee kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa gumaataa keenya guyyaa har'aa qindeessitoota koree yuuboota Oromoo idil addunyaa jira waliin gaafiif deebii taasifne sagantaa gumaataa keenya irratti obbo Abdii Badhaadhatii fi aadde Margituu Maammaa Argoo waliin taasifne kanumaan xumurraa waan nu daawwattaniif hedduu galatooma isiniin jenna.